shakkiin qabnu irra aanna garuu yeroo fudhata jedhe. Kuni ta'u yoo ta'e Abiyyiinis qabanii akkatti barbaadanutti oofuudhaan yoo Abiy didee kuni aangoo kootti sin dhufaa jedheen egaa yeroo baay'ee yaaddoon isaa yaaddoo aangoo mataa isaati malee waan biraatii miti kana akka ta'e hojii isaatiin nu agarsiise waan ta'eef waan irraa falminuuf hin qabnu jechuudha. Alatti wanti kun aangoo kootti dhufaa yoo jedhee sodaate akkuma amma mul'achaa jiru kana jechuudha. Faannoo irratti faa ilaalcha hin taane akka jarri barbaadan carraa kennuu fi diduu waan amma Finfinnee keessatti ta'aa jiru sanas fuula dhowwachuu kun aangoo kootti dhufaadhaaf. Aangoo kootti dhufaadhaaf. Oromoon already akka duwidaaf garaa walitti ta'e beekeera. Oromootti araaramuun akka malee ulfaataa akka ta'e hubateera. Amaara wajjiniin immoo dila kana dhaqanii achi seennaan bayasii jedhanii kabalanii aangoo barcuma sanarraa fudhachuudhaaf akka jarri of duuban jenne kana gochisuuf immoo Isaayyaas hidhatee akka jiru beekamaa jechuudha. Duraan wal amansiisaniiru. Isaayyaasiinis Abiyyiinis wal amansiisaniiru. Diigamuu qaba, diigamuu qaba. Gadda dubbatee mucaan keenya wallisaan kun Taaddala Gammachuu waan sobaatii miti wanti dubbate waan ragaatti qabu dubbate dhugaadha. Oromiyaa diiguudhaaf wal ta'ameera garuu akkamitti diigna kan jedhu irratti malee kan jedhu suni qoosaan seenaa dhugaadha. Oromiyaa kana diignaa irratti OPDO keessa wal ta'iinsa jira? No, wal ta'iinsi hin jiru. Oromiyaan diigamuu qabdu abadan warri jedhu Oromiyaa OPDO keessas nima jiran. Diigamuu qabdu daangaan Oromiyaa kabajamuu qabdi jennaan jenne malee warri jedhu jira. Warri immoo baansa diigamuu qabdi maaltu na dhiben koo garaan koo guutuu malee kan jedhu amma dhumaatti kan garaadhaaf qofa jiraatus guuteera jechuudha. Ibin warrumti diigamuu hin qabdu jedhu kun yoo humni jabaatee bahe kan humni kana jedhu jabaatee yoo bahe afaan qabatu jechuudha. Dantaa isaanii caalu. Kanaaf amma waan tokko mallattoo agarsiisuuf jecha warra akka gurbaa Taamiraat Nagaraa fa'aa qabanii hidhuudhaan sabboonaa of fakkeessuu danda'u ta'a. Soba tokko mooraan qabsoo Oromoodhaaf dadhabaa laashqa waan lafaa ol ka'uu hin dandeenyu tokko ta'e otoo amma sagalee amma dhageessisu kana dhageessisuu hin danda'u ta'e OPDO keessa hafuura raafuun baafatan jirris hin beekne argineerra waggaa 3 kana gara jabina isaanii waan ta'eef hattakkitti harkarra hin qabnu OPDO. Amma xixxiixuu barbaadde amma kaleessa waan nuun jechaa turan hunda on record. Waan nu godhaa turan dhiiga obboleeyyan keenya dhangalaasaa turan hunda waan daganne itti fakkaata jechuudha. Kanaafuu hamma guyyaatu dhufaa jira. Guyyaan Rabbiin hojii isaanii akkan harka isaanii kennuuftu dhufaa jira jechuudha. Oromoo takkaa dhiifama gaafattee beektii? Dhiiga nama keenya dhangalaafteef takkaa Oromoo dhiifama gaafattee beektii OPDO? Kan biraa hundi haafu abbaa gadaa karrayyuu ajjeesuu isaanii ragaa ofirratti ba'anii dhudheen gadda. Dhiifama gaafataniiru sana. Uummata keenya, uummata Oromoo, uummata karrayyuu, gosa karrayyuu. Karrayyuu qofa miti kan dhiifama gaafatamuu qabu. Uummata Oromooti bara. Gosa Oromoo tokko karrayyuu jechuudha. Dhimma kana karrayyuu qofaaf warri kennitanis dogoggora qabdu. Akkasii miti. Abbootii gadaa Oromootu ajjeefame. Abbootii gadaa karrayyuu jenna yeroo baay'ee. Gosa karrayyuu keessaa ajjeefaman jennaan karrayyuu qofaaf kennuu hin qabnu. Kanarratti of sirreessaa deemuu qabna akkaataatti dubbannu irratti jechuudha. Oromootu ajjeefame abbootii gadaa Oromootu ajjeefame. Gosa kam keessaa ajjeefaman yeroo jedhame karrayyuudha jechuu dandeenya. Uummata Oromoo dhiifaman gaafanne OPDO waan ofii ragaa ofirratti baate ajjechaa sana waan kan biraa dhiisa kan biraa ajjeesaniiti usani. Obboleeyyan keenya kuma meeqa ajjeesaniiti akka gaafa barbaadan shanee jedhanii warra barbaadan qubatti qabanii shaneedhaaf kennu kan akka haceefaa galaafatanii shaneedha jedhaniiru. Isa kaan ammoo afaan qabatan ajjeesanii kaan cicci jedhani. Hunda isaatuu yeroon itti Oromoo dhiifama gaafachuudhaaf Oromoodhaaf adabbii uummata Oromoo irraa fudhachuudhaaf yeroon dhufa jechuudha OPDOdhaaf. Akka har'a ta'aa jiru kanaa miti dubbiin kaleessatti hin fakkaanne akkana ta'atti hin fakkaanne kaleessa. Kanuma biyyoodhuma irra deebisaniituma qabsoo Oromoo kana sagalee qabsoo Oromoos ukkaamsanii waan mo'atanii deeman waan Amaara wajjiniin acabaccabaatumaan gadhumaatti deeman itti fakkaatee ture. Garuu kun akka dhufummoo himaa turre jechuudha. Sirriitti dubbataa turre. Akkasi. So kanaafuu didicha Amaaraa kana duuba kan jiru
mootummaa Eertiraati jenneerraa waraanas kun Oromiyaatti galchaa jiranii akkuma dhageessan kaleessa waraana bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Humni addaa Oromiyaadhaa akka barbaadamutti garaadhaan waraana bilisummaa Oromoo loluu waan hin dandeenyeef waan hin lolleef tole waan hin jenneef kan keessaa gantuun ilaalcha hin qabne sammuu hin qabne dhukaasennaan ijoollee Oromootti obboleessatti dhukaaste dhiiga dhangalaas tokkuma jirtu. Kan immoo obboleessa keenya irratti maaliif dhukaafna maaliif waliin haasofnu maaliif araaraan hin fixannu warri jedhus immoo jira waan ta'eef warra garaadhaan dhahi jennaan dhaqee dhahuu danda'u Amaaraa fi Eertiraadha. Gara Wallaggaa kanaan Amaara bobbaasanii nama keenya ficcisiisanii manas gubanii waan fedhan godhaniiru argineerra. Amma immoo waraanni Eertiraa seenaa jira Oromiyaa keessa jechuudha. Gara oliitiin Tigraay dhihaa keessaa Walqaayit keessaa baafamaa jiranii. Addunyaanis dhiibdee keessaa baasisaa jirti waan ta'eef amma Oromiyaa afaan sagalee dhokfatanii Oromiyaa irratti bobba'aa jiranii kana beekuu qabna jechuudha. Kana sagalee ta'uu danda'u qabna sirriitti. Kana wanni barbaadame maali kan jedhuufi wanni barbaadame Oromiyaa ciru dhabamsiisu bulchiinsa federaalizimii amma jiru kana balleessu keeyyata 39 qofa osoo hin taane walumaa galatti waan dhimma federaalizimii sabummaa jedhu hunda dhabamsiisuudha. Eertiraa wajjin kanarratti wal ta'an. Yoo kanarratti jabaattanii hojjettan isin wajjin jirra jedhee namichi waada akka seenee fi naannoo Amaaraatii fi Eertiraa gidduu hariiroon cimaan akka geggeeffamaa jiru dhagahaarra yeroo adda addaatti waan bahaa jirutu jira. Amma tarii Western Tigraay sun naannoon Walqaayit kun yoo deebi'ee harka Tigraay gale karaan jarrii Amaaraatii fi Gondarii fi Eertiraa walitti deemanuu tarii rakkoo seenuu danda'a ta'a. Maybe carraa biraa qabaachuus danda'u xayyaaraanis walitti deemuu danda'u. Kana malee hariiroon gara sanaan jiru cimaadha. Kaayyoon isaa guddaan immoo dhabamsiisuudhaaf mootummaa federaalizimii jedhamu kan dhabamsiisanii sabummaa waan jedhamu sabboonummaa waan jedhamu sabboontota bakka jiranutti dhabamsiisuudhaan sagalee isaanii balleessuudhaan wanni jechuudha. Kanatu jira gara sanaan. Mata dureen kun kana jechuudha. Namaarra kana zarraaf jedhaa jiruuf sagalee akkana maaluma abdateeti jechaa jirra baay'een keenya miti. Wanni jirri abdatan guddaan mootummaa Eertiraati. Waan tokko humna biraan qaban. Faranjiyootaatiin barbaaddu Amaara. Argeerra. Argineerra hojii dippiloomaasii maal waan meeqa caccabanii dadhabanii argiteetti faranjiin shira duuba isaanii jiru argiteetti. Akka Itoophiyaa keessatti fudhatama hin qabne biyya sanas tokkummaadhaan jiraachuutu akka isaan hin dandeenye ni beekti faranjiin. Kanaafuu fuula kennaafii hin jirtu. Kan amma fuula kennaafii jiru ofii jedhee jaratti rarra'aa jiru. Jarris ofii jedhanii itti rarra'aa jiranu mootummaa Eertiraati. Kana jechuudha. Kun kana gara keenyatti deebinaa. Mooraa qabsoo Oromoo keessatti hoo akkamii maal fakkaannaa maal ta'uu qabna kan jedhu waan gabaabaarraa dubbanna. Akkuma dhageenye egaa hidhamtoota Oromoo kuma dhibbaa ol mana hidhaa keessa jiran keessaa hogganoonni kaafaa hangi tokko miseensota yookiin hogganootaaf miseensota jechuun danda'a. Hangi tokko warra maqaan beeknu dabalatee hiikamaniiru. Kuni gammachuu tokko amma tokko. Hogganoonni adda bilisummaa Oromoo garuu ta'ee jedhanii mana hidhaa keessatti hambifamaniiru. Kun shira guddaa jiru agarsiisa jechuudha. Ammallee OPDO'n Oromoo irraa akka deebi'aa hin jirre kan agarsiisu guddaan tokko isa kana jechuudha. Kun mooraa qabsoo Oromoo keessatti wal qoqqoodamsi dhalatee OPDO irraanfannee nafxanyoota irraanfannee walii keenyatti akka deebinu gochuudhaaf shira ta'ee jedhee shirameedha jechuudha. Waan akkanatti dhaabbatus miti waan itti fufuu danda'udha. Argaarra immoo kunoo bu'aasaas. Effektii isaa argaa jirra jechuudha. Kaafaa'oon sochii qabsoo nagaati kan inni geggeessu. Sagantaan siyaasaa isaa qabsoo karaa nagayaati. Qabsoo karaa nagayaa jechuun waraana balaaleffachuu. Waraanni gaarii miti. Waraanni nagaatti nu geessu. Kan nagaatti nu geessu qabsoo karaa nagaati kan jedhu. Kun sagantaa siyaasaa warra kaafaa'ooti. Sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ammoo qabsoo hidhannoof qabsoo siyaasaa walitti qindeeffatanii geggeessuu kan jedhu. Qabsoo hidhannoof dabalata. Garuu amma erga biyyatti galee booda adda bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo kan jedhu keessaa baasee
karaa nagayaan qabsoo geggeeffachuu kan jedhutti deebi'eeti biyyatti deebi'e ABO'n. Garuu seenaa isaa gaafa hundeeffame irraa qabee qabsoo hidhannoof qabsoo siyaasaa geggeessaa dhufee as ga'e hanga 2018tti waan ta'eef yoo akkamuu himate yoo akkamuu falmate yoo akkamuuf qulqulleessuudhaan ibsate amanamuu hin dandeenye ABO'n jechuudha. Kunoo sababa isaatiif mana hidhaa keessatti rakkifamaa jiran hoogganoonni keenya. Badii biraa balleessanii odoo hin taane seenaan isaanii dheeraan dubbeen qabsoo isaan keessa bahanii dhufan baay'eensaa qabsoo hidhannootiin wal qabata waan ta'eef har'as waraanni bilisummaa Oromoo lolaa jira waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdani kan jedhuun abadan amanamuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf jecha isee kana sababa godhataniiti hidhan isaan wajjin hojjechaa jirtani kan jedhuun yakkanii yakka kijibaatiin amnam tokko ragaan immoo irratti argame hin jiru jechuudha. KFO'nis qabsoo nagayaa geggeesseef hidhaarraa bilisa hin taane hidhameera kunoo hidhaa waggaa tokkoof walakkaa olii hidhamanii Jawaar fa'aa Baqqaleen fa'aa jechuudha. Hamzaan fa'aa. Garuu amma wanti garee tokko hiikanii garee tokko achitti hambisaniif dhaaba ta'e tokko keessaa nama hiikanii KFO keessaa KFO'n hundatti hiikame jechuun miti ammallee hoogganoonni KFO miseensonni KFO deeggartoonni mana hidhaa jiran kumoota bar. KFO guutuutti waan hiikame goones laalu dogoggora guddaadha. Namoonni hidhaa jiran baay'een isaanii irra guddaan isaanii garuu KFO's ABO's ija tokkoon warra laaluudha. Yoo bal'ina isaanii irra hedduu isaanii yoo laalle jechuudha. Hoogganoota hin baanu. Hoogganoonni dhaaba mataa isaanii qabu waan ta'eef akka dhaaba isaaniitti deemu. Garuu sabboontonni Oromoo mana hidhaa jiran irra hedduun isaanii KFO'f ABO akka ija birgaatiif ija bitaatti warra laallatudha jechuudha. Sabboonummaa tokkittii Oromummaa qofa warra fuulduratti qabatee deemu. Walumaa galatti diinni OPDO guddaan sabboonummaa Oromooti. Hamma sabboonummaan Oromoo jirutti Oromoon nuyin akka dhaabaatti nu lakkaa'ee mootummaa kooti nuun hin jedhu hanga jirru kun jirutti. Kan jedhu irraa diinomu kanarraa dhufa. Amma maalni shira isee badduu ajooftu xirooftu akkanaa kana garuu dhiisuu dadhabuu isaaniitu nama ajaa'iba. Otoo achi Amaarris kokkee isaan qabaa jirtu as garagalanii ABO'f KFO gargar qooduudhaaf Oromoo deeggartoota dhaaba kanaaf deeggartoota dhaaba sanaa wal dura dhaabuudhaaf shira isaan shiraa jiran kanadha kan Oromoon irratti dammaquu qabu guddaa. Hangamuu yoo diinni kokkee qabe Oromoo irraa oliin jettu OPDO. Otoo firooma Oromoo qabaatanii quuqama Oromootu qabaatanii ABO'f KFO jabaadhaa. Warra WBOs warra adda bilisummaa Oromoo satattamatti hiikanii hundumaa walitti fidanii walgahii fa'aa waliin geggeeffatanii yookiin iccitiidhaan jabaadhaa. Nuti mootummaa keessa jirraa isin miinee irra dhugaadha kaleessa akka hin taanetti hubataa turre dogoggora keenya dhiifama nuu godhaa garuu chaalenjii guddaa keessa jirraa lola guddaa keessa jirraa jabaadhaatii dubbee nuu ta'a. Dubbee nuu ta'a jabaadhaa. Karaa waraanaas waraana keenyas bosona jiru hin hiiknu haa jabaatu achumatti. Achumatti haa jabaatu. Isinis qabsoo siyaasaa magaalaa keessaa jabeessaa biiroo keessan babbanadhaa hojii keessanitti deebi'a. Bajeta isin barbaachisu amma isin amma humna keenyaa isiniif kennina. Jedhaniiti jabeessuu irra ture jechuudha. Yeroo kana this time. Sa'aatiin kun sa'aatii akkasii ture. Garuu hanguma hudha qabamtuun alagaadhaan Oromoo irratti garaa jabaachuu barbaadde jechuudha. Ana miti kan jedhaa jiru kana hojii isaaniiti. Hojii isaanii hanga har'aatti itti deemaa dhufan gara jabina isaanii faashistummaa isaaniitii fi har'allee kanarraa fayyaa kan hin jirre ta'uu isaaniiti. Duuba Jawaariif Baqqalee fa'aa shiraaf baasammoo dhugumaa maqaafis haa ta'u marii araaraa jedhamu kana keessatti hirmaachisu. Marii araaraa garee tokko qooddee wajjin hirmaattee garee qabsoo Oromoo guddaa tokko mana hidhaa keessatti dhiifteeti nagaa fiddaa? Nama namaa kun. Kuni kijiba. Nagaanis akka bu'u yookiin immoo araarri dhugaas akka ta'u hin barbaadanu kan jechuu agarsiisu maalinni shiraaf baasan Jawaar fa'aa Baqqee fa'aa maanoo tuqsiisuu barbaadu. Haqan isinitti maal? Warra maanoo tuquu miti jedhee abdadha jira keenya kana. Maanoo tuqu akkuma 2018 godhan sana waraana galchaa jedhanii bobbaasanii ijoollee waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin akka wal dhabanu godhanii ta'e jedhanii jechuudha.
akka waan ofii Oromoodhaaf abdii dhugaa ta'an tokkotti akka waan humni raayyaa ittisa biyyaa jedhamuu fi poolisii federaalaa jedhamu, poolisii Oromiyaa jedhamu dhugumatti gaachan Oromoo ta'eera. Kana booda humni hidhatee mootummaa kana keessa jiru humna Oromoof gaachanaati. Humna lama nu barbaachisu. Afaaniin jedhan gochaadhaan garuu humna Oromoo xaragu ta'ee argame jechuudha humni isaanii. Humni mootummaa isaanii. Isa kana jara keenyaan amansiisuu yaalanii akka waraanni bilisummaa Oromoo galuu irratti qooda akka fudhatan godhan jechuudha. Waldhabdeen yeroo sana uume beekna jechuudha. Kun akka deebi'een dhufne abdii qabna. Abdii qabna. Baqqaleen faan Jawaar faan qawwee qabatanii nama tokko nama doorsisanii qaban kan hidhamaniif. Nam tokko shiraxa irratti hojjetamee hidhaman. Okay, adda bilisummaa Oromoo abaa waboo wajjiniin hojjechaa jirta, warra qawwee qabu wajjin hojjechaa jirta jedhanii oduma qulqullummaa isaanii beekan yakkanii beekaa siyaasaa keessaa baasuudhaaf hidhan yoo jenne kaafaawwan immoo eessatti qawweedhaan wal beeka. Gaafa kam qawweedhaan lolee yookiin immoo warra qawwee wajjin hidhata qaba jedhamee ragaan wayii tokko argame. Dhaaba sagantaa siyaasaa isaa gaafa hundeeffame 1996 irraa kaasee akka OFC'tti akka Koongireesii biyyoolessa Oromootti kan Profeesar Mararaa Guddinaan hoogganamu 1996 gaafa ijaaramu qabsoo karaa nagayaa qofa kan inni gaggeessu. Even hiree murteeffannaa keeyyata 39 kan jedhamu hin qabu of keessaa. Dhaabni sun jechuudha. Booda kana 2006 immoo maal keessa laata natti fakkaata. Ofedeen kan jedhamu immoo kan obbo Bulchaa Dammaqsaatiin hoogganamu ijaaramee innis waanuma onidha identikaaluma maali inni wajjin Koongireesii uummata Oromoo yookiin biyyoolessa Oromoo sana wajjin. Jalqaba Koongireesii biyyoolessa Oromoo jedhama ture. Booda 2005tti cabsuudha jedhanii namicha wattaaddara tokko Tolasaa Tasfaayee jedhamu irratti kaasanii Profeesar Mararaa irratti maqaa isa dhugaa sana Koongireesii uummata Oromoo jedhamu sana Tasfaayeedhaa kennanii Profeesar Mararaadhaan ati jirtu barbaaddu dhaabni kee natti cabsatti maqaa biraa baafadhunnaan Koongireesii biyyoolessa Oromoo kan jedhu moggaafame jechuudha. Erga kana ta'ee booda Koongireesii biyyoolessa Oromoo beekama. Isa booda Ofedeenii walitti dabalamee 2006 baruma sana keessa na fakkaata. OFC amma beeknu kana ta'e jechuudha. OFC'n maqaan kun kan dhufe 2006 naannoo 2006 booda torba maybe. Egaa Ofedeenis haa ta'u Oromo People's Congress yookiin Oromo Federalist Congress, Oromo National Congress yookiin People's Congress haa ta'u lachuu warri walitti baqee OFC ta'e kun sagantaan siyaasaa isaanii qabsoo nagayaati. Dhimma waraanaati wajjin waliin qabatu. Akka kan adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Duuba egaa hoogganoonni KFO hangamoo yoo qawweerraa of fagoo ta'anillee sirna kanaan salphifamuun, hidhamuun, ajjeefamuun isaaniif hin oolle jechuudha. Because mirga Oromootiif qabsaan waan ta'eef. Kanaafan yeroo baay'ee dubbadhaan qawweenis qabsooftu, qalamaanis qabsooftu, mootummaa kana biratti diinaati. Kaayyoon kan kee Oromoo mataa ol qabuu hanga ta'etti. Kaayyoon kan kee mirgoota Oromoon dhabe gonfachiisuu hanga ta'etti dantaa fedheen qabsaa'e. Qawween feetu qabsaa'e, qalamaan qabsaa'e biiroo taa'e siif hin oolu hidhamu. Ragaan guddaan maanni kunoo hidhamuu KFO kana fa'aa jechuudha. Ammas hiikamaniiru jedhama meerra sochii isaanii argaa hin jirru. Doorsisa keessa jiru ammallee. Akka Iskindir fa'aa utaalee kunoo waan naqabaa nagadhiisaa jedhaa jiru kanatti warri KFOdhaa akkas dubbachuu danda'u hin danda'an. Ibsa isaanii gadda baasan argitaniitu. Ibsa sana irratti waa'ee Hacaaluu kaasaniiru. Ajjechaa Hacaaluu kan qulqullaa'u jedhan. Inni sun dubbii ta'ee kaadiroota OPDO biraa gungummii uumee irratti dutaa turan jechuudha. Ammas dubbii tuttuqaa jirtanii funyoo haada dheeraadhaan isin hiine malee wadaroo dheeraadhaan isin hiine malee isin gadhiifne isin ittiin fakkaatin jedhee Abiyyi Ahmed dubbateera ifatti. Araara isinii dhiifama isinii goone miti amnestiidha miti kan isinii kennine garuu kissii keessan addaan murre himata keessan addaan murre waan addaan murre sana immoo yoo isin diddanii yoo ni taatan faayilii keessan ammas gaditti baafnee bakka hidhaatti isin deebifnee akka feene isin goona kan jedhu dubbatameera. Kanaafuu hiikamaniiru jarri keenya kun.
anaaf hin hiikamne. Anaaf hin hiikamne. Namni hiikame akkam argaa jirru kanatti miti kan deemu. Afaan qabamanii jiran. Torbaan tokko gaara afaan miidiyaatti gadi ba'ee dubbatu hin dhageenye jechuudha. Miidiyaa dhabanii hin dhabne guute miidiyaan kan Oromoo guute intarnaashinaal miidiyaan guute fedhan Ingiliffaan fedhan afaan Oromootiin fedhan Amaarinyaadhaan bash miidiyaa garuu miidiyaatti ba'anii dubbachaa hin jiran maaliif ammallee konfidensii hin qaban ammallee of amantaa hin qaban. Manni Jawaar halaala irraatti marfamee eegamaa jira. Eegumsi kun eegumsa nageenya isaatiif qofa eegamu moo nutti fakkaate ammallee gowwummaa keessaa hin baane jechuudha. Sama waggaa lamaan dura shawwadamaa turre sana keessaa ammas hin baane jechuu agarsiisa. Inumaa kaleessa yeroo mana hidhaa jiranu gaaddisa seeraa jala jiru jedhamu achitti eegamuu danda'u ta'a. Amma eegumsi isaaniif godhamu maalirratti hundaa'a beektu? Arraba isaanii irratti hundaa'a. Waan isaan dubbatan irratti hundaa'a. Yoo isaan haqa Oromootiif of kennanii akkuma waggaa lama dura godhaa turan sanatti bahanii dubbatu ta'e no tolerance. Obsi isaaniif godhamu hin jiru mootummaa kana biratti. Tarii haalli amma Amaaraa wajjiniin ta'a. Amaaru kun didee jabaatee feezii biraatti yoo gala ta'e kana caalaa hammaata yoo ta'eef maybe haalli jijjiiramuu fi danda'a jara keenya kanaaf. Akkamma jiru kanaaf akka kana duraatti garuu hin eegina. Tarii numaayyuu warra Amaaraa quufa warra Amaaraa kana xiqqoo afuura baafachiifna jechuudhaaf jara kana itti hiikanii wanti jedhus jira. Malee jaallatanii miti kan jedhus jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti qabsoon Oromoo dhiibbaa doorsisa ulfaataa jala jira. Qabsaa'onni Oromoo warri hiikaman isa ta'u warri mana hidhaa keessa jiran doorsisa guddaa jala jiru. Kana Oromoon beekuu qaba. Guyyaa lama sadii baga baatee jedhanii shubbisuun gaariidha. Gammaduun okay bareedaadha. That's natural. Garuu kriitikaalii hayaannu waan keessa jirru. Warra mana hidhaatti hafee kana hayaannu. Waa'een isaaniidha. Waa'een isaanii waan akkanatti dubbatamu miti waan salphaatti. Isaan achitti hambifamanii isaan kana baasanii isaan kun akka waan fira OPDO ta'an tokkotti akka Oromoo keessatti hubatamu barbaadamaa jira. That is dangerous. Eessaan fira Oromoo OPDO ta'u Jawaar fa'aa Baqqaleen fa'aa eessaan akkamitti jecha isaanii isa kamiin isa waggaa tokkoof walakkaa guutuu mana hidhaa keessatti samsamaa turan sanaa fi fira OPDO ta'u eenyutu isaaniidha OPDO miti. Erga bahanii booda ibsattii sana keessatti xiqqoodhuma maqaa caaluu kaafnaan kan doorsisaa jiru funyoo dheeraadhaan isin hiine malee waan isin hiikne isinitti hin fakkaatin jedhee kan doorsisaa jiru eenyu OPDO miti. Akkamitti fira OPDO ta'u baay'een keenya tokko amma asuma mooraadhuma qabsoo Oromoo keessatti warra dafnee jaajimantii kennuu barbaannu jira. Please qabbaneeffadha. Tasgabbaa ilaalaa dubbii. Wanti nu miidhu guddaan isa akkanaa kana. Ilaa kaafaa'oon reefuu dubbadheera. Sagantaa siyaasaa qabsoon nagayaati kan inni hordofu. Kanaaf waa'ee sabaaf sablammoota Itoophiyaa waan uummata Oromoodhaa yeroo dubbatu waa'ee sablammoota biroo Itoophiyaas kaasee duukaa dubbata. Ibsideen gaddaa sana qaba of keessaa. Isa sana jechuun maa kaayyoo keenya dubbachuu didde dhimma Oromoo qofa maa dubbachuu didde waraana Oromootiin jabaadhaa maa jechuu didde kana fa'aa warra eegu jira bar. No inni kun hanqina hubannoo irraa ta'uu danda'a. Warri hubannoo qabnu immoo gargaaruu qabna ijoollee. Warra hubannoo kana hin qabne warra waa'ee poolitikaa kana dammaqiinsa gahaa hin qabne warri dammaqiinsa qabnu gubbaarra jirru ijoollee keenya gorsuu leenjisuu danda'u qabna. Dabballee jajjabaa ta'uu qabu ijoolleen keenya. Ijoolleen waraana bilisummaa Oromoos akkuma kanattis warrummaan qabsoo kana keessatti qooda qabna yookiin immoo itti dhiyeenya qabna jedhu hundumtuu dhimma kanarratti hubannoo dabalachaa deemuu qabna. Kaafaa'oon karaa isaarra deemaa jira. Maaltu nu dhiba? An karaa natti fakkaatu irra deemuu danda'a. Ani adda bilisummaa Oromoon deeggara yookiin miseensa ABO'ti yookiin miseensa waraana bilisummaa Oromooti yoon ta'e isa na laallatu keessan deemaa jira. Isa itti amane keessatti jechuudha. Kaafaa'oon karaa biraatti kan deemaa jiru. Kan nuyiif kaafaa'oo tokko godhu maal inni? Kaafaa'oon dhaaba Oromooti. Dhaaba dantaa Oromoo gurguree hin beekne akka dhaabaatti. Dantaa Oromoo gurguree hin beeku. Gaafa jaaramee qabe. Wareegamatti kaffalaa dhufe. Wareegama hidhaa, wareegama ajjeecha,
wareegama qabeenyatti dhabu, mirga sochiitti dhabu waa hedduu kafalaa dhufeera kaafaa'uun. Waggaa 26 jechuun qoosaa miti. 1996 waggaa 26 qabsoorra jira kaafaa'uun jechuudha. Karaa nagaadhaan milkaa'uu dhabuun waan biraati. Garuu hamma danda'ameef carraa argametti paarlaamaa seenuudhaan mootummaa sana hudha qabuudhaan dhimmi Oromoodhaan miidiyaatti akka bahu gochuudhaan gargaareera. Meebii dhiibbaa irratti gochuu dhiisuu danda'a mootummaa Ihaadeeg irratti. Ammoo waa'een qabsoo Oromoodhaa akka miidiyaa addunyaatti deemu eenyu gargaaraa ture irra guddaa hojjennee hubanne dhugaa dubbachuudhaaf kaafaa'oodha. Sababni isaa maanni qabsoo nagayaa geggeessaa Finfinnee keessaa biiroo qabaa. Ibsa yeroo baase immediately VOA'n, Deutsche Welle'n, Reuters, BBC'n dafanii dhufanii irraa sagalee fuudhu jechuudha. Sagaleen qabsoo Oromoodhaa karaa eenyuutiin dhaga'amaa ture irra guddaa hojjennee dubbanna akka dubbannu ilaala asirratti. Ani miseensa adda bilisummaa Oromooti yeroo dheeraadhaaf. Garuu kaafaa'uun waan nu gargaaraa ture guddaansaa haxiqqaattu haa guddattu hanga nu barbaannu ni miti. Yes. Garuu haxiqqaattu haa guddattu sagaleen qabsoo Oromoodhaa akka miidiyaa addunyaatti bahu godheera. Warri waan abaawoodhaa iyyaafachuurra waan kaafaa'oo iyyaafachuu barbaadu. Sababni isaa maanni warra qabsoo nagayaa irra jirutu irra guddaa sagaleen kennamaaf gabaafama waa'een isaan dubbatan jechuudha. Nuti tarkaanfii waraanaa adda bilisummaa Oromoo fudhatu miidiyaan nurraan fudhatu. Miidiyaan gabaasu, miidiyaan alaa jechuudha. Darbee VOA'n al tokko afaan Oromoo irratti gabaasu, Amaarinyaa irratti darbee. Feeyyuu jarri nuun micciiru gaafa kaan. Gaafa nuti waa dubbannu wanni godhu dhimma keenya gaaddisa warra Itoophiyaa jala galchaniiti kan dubbachuu barbaadan. So kanaaf jecha kaafaa'uunis wareegama hin tuffatamne baasaa dhufeera waan ta'eef dhaaba keenya ija tokko ija mirgaatiif ija bitaatiin ilaaluu qabna dhaaba kana lamaan jechuudha. Tokkummaa Oromoo barbaanna yoo ta'e, milkaa'uu qabsoo Oromoo barbaanna yoo ta'e, Oromiyaan erga bilisoomte booda tasgabbooftuu fi badhaatuu akka taatu barbaanna yoo ta'e, mooraa qabsoo Oromoo keessatti qabbana waan jeequu barbaadu kamuu buqqisa karaarraa maqsaa. Qabbanni mooraa qabsoo Oromoo keessa haalaan barbaachisaa. Kana jajjabeessinee walitti dhaamuu barbaachisa. Kun immoo hammeenya irraa miti kan inni dhufu nan beeka. Gariin namaa hubannoo dhabiisarraa dhufa. Alaabaa isa inni qabu sana fa'aa maxxanfatanii miti warri kaafaa'oo dheengadda. Alaabaa federaalaa sana jechuudha. Isaan xixxamane maal godhaa maxxanfatanii maal alaabaa adda bilisummaa Oromoo dabalachuu isaaniitiif thank you jedhamuu qabu. Yes akkana tokkummaa qabsoo agarsiisuuf dabalatan malee maaf alaabaa adda bilisummaa Oromoo dabalatan jedhamee fa'aa komachuun amma karaadha. Warra akkasitti komatu fa'aa argine irra jechuudha. Wal gorsuu qabna. Kaafaa'oon eenyunni alaabaa federaalistii kaayyachuu isaaniitiin hangam tokko akka warra kunoo federaalizimii diiguu barbaanne didichaa jiru kana hammam akka isaan garaa gubaa jiran immoo laaluu qabna gar tokkoon jechuudha. Kriitikaalii dubbii laaluu barbaachisa. Yeroon irra jirru kun yeroo bara teknooloojiiti, bara infoormeeshinii akka gaariitti deemu hanqinni infoormeeshinii hin jiru. Nuti filannoo infoormeeshinii gochuu irratti dogoggora qabaanna ta'a. Odeessa kamtu sirriidha. Eessarraan beekumsa argadha. Dammaqiinsa eessarraati kan argadhu jennee filannee fudhachuu irratti rakkoo qabna malee barichi bara gaariidha. Jechuun oduun sobaas oduun dhugaas wal fakkaatee dhufee nu jeequu danda'a ta'a.